Waaqayyo bakka jirtanitti isinii haa baay'atu. Nuyi paartinaroota oduu gaariitidha. Bakki argama keenya godina Shawaa Lixaa naannoo magaalaa Sayyoo yommuu ta'u, karra daannoo irrattidha kan nuti argamnu. Armaan dura hojii hafuuraa akkasumas immoo hojii deeggarsaa tokko tokko isin waliin hojjechaa turuun keenya ni yaadatama. Har'as immoo kanuma itti fufuudhaan mana nama tokko isin geessinee isaan wajjiniin kan yeroo fudhannu ta'a. Maqaan keessan eenyunni? Shifarraa Malaakuu jedhamu. Shifarraa Malaakuu maal taatanii? Na dhukkuba. Maaltu isin dhukkuba? Harma kanadha na dhukkuba. Dhukkubni koo beekamaadha. Kunoo kana fakkaata. Kana fixee amma kanatti darbaadha. Kunoo kana sadii beekseera. Kana jalas bobaa jalaanis hin jira. Bara 2016 jammare. Bara 2016 jammaree ani asattamatti mana yaalaa deemuu hin dandeenye hojii humnaan hojjedha. Waanti adeemu nan dhabeetuma hedduun ture. Bara 2017 hospitaalan deeme. Hamboonan deeme. Achi isaan ilaalanii torbee tokko mul'uu achi taa'ee nama rammaranii kaansii harmaatidha naan jedhan. Tole yaala barbaachisu argattanii jirtu? Si'a sanatti yaalameera deebi'uu hin dandeenye sababiinsaa birrii ollatti kaasanii qarshii ollatti kaasanii torban sadiini si'a 8 deebitaa. Birrii amma sanatti yoo sa'a tokko gurgureen fide torbee sana amman taa'etti iyyuu jechuudha. Kan na gargaaru ennaa sana badaan mana yoo hin danda'u kan na gargaaru ijoollee 3dha. Ijoollee 3 sun nyaacha dhugaatii iddoo bultii taaskii waan garaagaraa jedhee 2020 olan fixee jechuudha. Sa'a tokko muluushin fixee galee ennaan galuu wanta itti deemuu nan dhabee taa'ee tilmaamaanis immoo birrii inni torban 3 dhaqu tiraanspoortii isaa jedhee deebisee waa iddoo bultii waan garaagaraa kana jedhee hin danda'u jedheen bakka addaan kutee hafe. Amma erga mana yaalaa deemtanii toora waggaa tokko akka ta'e nutti himtaniitu yeruma sana immoo hakiimni yookiin doktorri sadarkaa maaliirraa akka jiru dhukkubni keessan isinitti himeera? Kun turraanii sombatti gadi faca'aa tiruuttis faca'uu danda'a. Naan jedhanii lammata ammas immoo antifaasondii na kaasanii tiruu bira akka hin geenyes adda baafataniitu jedhanii bakka malee akkattaan dadhabee biraa galee. Amma yaalamuudhaaf amma haala mijataa hin qabdanii? Humtuun jiru bakka wanti jiru humtuun jiru qallaba ijoollee ishiin qoraan kana funaantee baan toles immoo kunoo ollaan qarshiidhaanis ta'ee amma biddeen fidanitti ijoollee naa jiraachisaa jiru malee wanta ni qabu tokko hin jiru. Mana yaalaan deemaree wanta ni jedhus hin jiru. Iddoo kadhataan dhagaa jedhee wanta yaadus hin jiru. Ziim jedhee mangalee malatti hafee jechuudha. Adda waggaa lamaati amma ni manaan baane sirrii warra manaatti qoraan funaanee ollaanis immoo abbaan tolee biddeen ijoolleetti amma fidanitti waan qabeenyi nu gargaare. Namnis immoo naannoo olii gaddeemu sana naa daandiitti na argu firrii ammaa qabuun na deeggaree har'a ga'e malee maqaa namaatiif har'a ga'e malee wanti jiraan nuun qabu. Tole egaa hordoftoota keenyaa waan isaan jedhan afaan isaaniirraa dhageenyeerraa. Maqaan koo Haannaa Shifarraan jedhama. Shifarraan isin jette kun immoo abbaa kootidha. Abbaan koo kun eega dhukkubsatee waggaa 2. Dhukkubsatee yeroo tokko deemee yaalamee ture. Eega yaalamee deddeebi'iitii yaalamee si'a 7 deebii 8ffaa irratti immoo rishinii goones yaalla. Achii booda immoo deebisnees yoo xinaa dhibee kee kanarraa fayyuu dandeessa jedhaniini. Baasii isaan gaafatan sun humnaa ol ta'e wanti godhamu adda dhabameeti manatti ol deebi'e. Egaa inni manatti deebi'ee galeeti wanti godhamu hin jiru. Hojii isaa akka durii hojjechaa hin jiru. Akkuma riyaasaa bahee galee wanti inni hojjetu tokko hin jiru. Akkamiin jiraachaa jirtu? Nuni akkatti jiraataa jirru qoraan funaanneetidha. Qoraan guyyaa tokkoo fi namni yeroo tokkoof hin boqota yookiis immoo akkuma riyaasaa bahee gala. Keenya ganamni bariinaan qoraanumadha. Ganamni bariinaan qoraanumadha. Qoraanuma funaanneet yerootti hin gurguramuu laata hin gurguramuu laata.
immoo bakka yeroo bokkaan roobu keessumaa immoo sodaata. Sababii isaa yoo hojii illee hin gurguramu namarraan ka'u isuma gurguranii midhaan gabaarraa bitu. Isuma gurguranii immoo waan waxii waan maalii ittiin godhu. Kanadha jechuudha. Maatiin keenya immoo kan inni hojjetee jiraatu qoraanidha. Qoraaniin bulaa bifa. Haadhaan qabdanii? Haadha qabnaa haati keenya immoo jirti. Eessa jirti? Numa waliin jirti ammayyuu immoo mana hin jirtu ishiini. Manatti nu dhiisteetu qoraan dhayxee sababii isaa isa biraa akkatti baanu qabnu nama dhukkubsatee dadhabee jirudha waan ta'eef akka margitan kana miti inni baay'ee dadhabee waan jiruuf jechuudha. Isa biratti taraa nu dhiisanii manaa ba'u. Ammayyuu immoo qoraan funaanuudha. Meeqa taatanii galtu? Nama 7dha. Namni dhiirri hin jiru si waliin? Jira dhiirota 3tu jiru. Eessa jiru? Inni tokko mana qaba, inni tokko ijoolleen 2 hin qabanii, inni tokko immoo kutaa 5 gaheetu barumsa baqqaanii waan inni ittiin baradhu hin qabu, waan inni ittiin gargaaramu hin qabu. Abbaan koo manatti galeera waan ta'eef akka durii isaan nan gargaaru waan an godhu hin qabu waan ta'eef jedhee horii namaa darabee fuudheetu guyyaa guutuu bari'us ammas sadeebi'ee bari'us ittuma aansa hin eegaa. Horii namaa eegaa ishii dhuftuun immoo maatii isaa mana keessa gargaaraa ittiinis immoo waan saamnaa isaarraa argata malee wanti inni of fayyadee kana hidhee guduunfatu tokkollee hin qabu. Maqaan keessan yoo? Rakkoo guddisaa Bindaasan jedha. Ollaa obbo Shifarraati? Ollaa. Akka hawaasa naannoo kanaatti waa'ee obbo Shifarraa maal beektu? Waa'ee obbo Shifarraa wanti nu beeknu dhukkubsata ammaa tuumatti deddeemu boodaan lafatti hafee of dadhabee waan goonuu dhabne akka ollaattis amma dandeettii keenya wanti gargaaru dhabanii baay'ee cinqamaa fi jira namni hundumtuu gargaaruudhaaf humnaa ol ta'ee dhibeensaa nama maatii guddisuu nama maatii qabudha. Baay'ee dhibee ulfaataa keessa jira. Deeggaramuu hin danda'anii harka isaaniiti? Deeggaramuu hin danda'an. Dura kunoo makiinaa kana fa'aa erbee kana beektiin jiraata adda dhukkubsatee hin dadhabee maatiin amma gisee ammaa kana qoraan guuranii maatii bushaa jiru. Ijoolleen baay'een kan baratanis immoo barumsa dhaabanii ijoolleen isaanii dadhabanii. Haadha kunoo nama gargaarutu harka namaa kajeelee kunoo harka namaatti hafee jira. Kanaan naatti ka'u kunoo qullaa isaatti halkan iyyaa olii galchiigaa. Waan godhu qabu na cimee na nyaataadha bakka taa'uu hin danda'u ciisuu hin danda'u. Akkatti maassana gisee baay'ee waan godhu dhabnee halkan olii galkaa deebiin ciisan taa'u nyaachisuu yoo argate cinqii waan taa'anii keessa jiru. Cinqii ulfaataa keessa jiru. Baay'ee. Naannoonis ollaanis hamma dandeessisaa waldaan amantaallee amma ta'e gargaaree amma gargaarsi kun hamma ammaatti nama humnaan buluu maatiin isaanii harka isaanii eeggatu baay'ee amma sadarkaa of dadhabu. Irratti mee maal dhaamuu barbaaddu? Mee namoota isin daawwachaa jirantu jira waanta ta'eedhaaf maal jechuu barbaaddu? Warreen ilaalcha dhufan kana waaqayyo isaan haa eebbisuu jedhaani ayyaana isaa isaaniif haa baay'isu. Wantaan immoo dhaamuu barbaadu namoonni ammoo qabutti tuuna bukkee dhaabatee gara mana yaalaa adeemee yaalamee ijoollee korra jiraadhee jedha. Namni immoo wanti inni wal biratti uumamee fi waluma gargaarudha malee du'ee namni tokko homaa waa'een baasuu hin jiru garuu karaa ta'e baay'ee baasuu danda'a. Kanaaf namni immoo qabuun tuuna bukkee dhaabatee gaariidha. Amma waggaa tokkodha addaan hospitaala sana dhaqee har'aatuun achi deebi'ee garuu ol barreessu malee dhukkubichi faceera waan ta'eef na yaaluu dhiisuu hin danda'u. Kanaaf wanta eeggachaa jiru amma du'a bichaan eeggachaa jira garuu waaqayyo immoo waan godhu isatu beeka. Gargaarsituu jiraate immoo namni tokko deemee of yaaluun isaa salphaadha. Kanaaf namni waan qabuun dhaabatu.